Kebor Multimedia Production. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تاف داوتو تكين نجاي أبجال اللي كينيا بكم جرتني إسن هذا كابو سنين جتة متى دورين غيا هرقا كبدي سنين ديادي واي هريا غاري كباچو جت هريا غاري جتشون مالي جنيو إلالي هريا غاري جتشون واهلا على في عمل غاري كابو كان الدنيا في آخرت اللي سفيدو كان يو أتركت ركو كيسا سباسو كان يو أتكفت كفاتي الرأول سكاسو جتشونا كان مالس نموني كايو كابن كايو إساني سنجل مانغو فجتش هريا غاري الدنيا في آخرت اللي إسان فيدو هريا يوكان جال اللي لغا بافتو جتشونا غرو يرو أما كان كيست نموني توكو توكو كان افدغتاني معلومة هريا غاري هم بيكني هريا جتشون إسان براتي هريا كرار وجي ديمن akkasumas iddoo bashannanaa garagaraati fi waan bu'aa isaanii hin qabne haasoo hin fayyanne keerii isaanii hin qabne haasa'uun yeroo isaanii guban jechuudha. Kanaaf hiriyaa jennee namuma arginetti harka marannee deemuu osoo hin taane hiriyaa addunyaa fi akhiratti illee nu fayyadu baafachuu qabnaa jechuudha. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam hiriyummaa gaarii fi walitti dhufeenya gaarii irraa wayita dubbatan akkana jedhan. أبا موسى رأوديفمي ربي نسرها جالتو نبي ربي صلى الله عليه وسلم أكن جدًا جتول فكيني صاحب غاري في صاحب بدا أكنما بوفا فوفو في أكنما شتو باتوتي جدًا كان جتول نمني شتو يوكان أرغوفتو باتي ديمو يوكا سيف كنا يوكان الرابطتا يوكان أمو ويتا إسابران ترتو فولي urgaahatu irraasidhaa jechuudha. Namni buufaa afuufu ammoo yeroo isa biraan tartu buufaan inni afuufu sun uffata kan kee irra bu'ee si gubuu danda'a yookaan ammoo foolii badaattu irraasidhaa jechuudha. Kana jechuun nama tokko akkuma karaa hundaan bu'aa irraan argannetti saahiba badaas bu'aa irraan argannu jechuudha. mee kana keessatti faa ilaallu daawwattoota keenya namoonni yeroo ammaa kana keessatti wajji deeman hiriyaa jedhanii wajji deeman wantoota parsantii 100 keessaa parsantii muraasa kan iddoo keerii qaban wajji oolanii fi wantoota gaarii ta'an karaa sirriirra deeman namoota muraasaa jechuudha. Namoonni tokko tokko hiriyaa jedhanii fuula hiriyaa afootti ilkaan mudhisaatiin duuba isaatitti ammoo boolla qotanii fi jechuudha. Kanaafuu hiriyaa baafannu keessatti seeraan ufaa ilaallu jechuudha. Hiriyaa qofa osoo hin taane ufii kan keetii dura nama gaarii gaafa taate hiriyaa kan keessanillee karaa irraa yoo badee jedhee sirreessuu dandeettaa jechuudha. Kanaaf hiriyaan gaariin kan yoo ati dhibamtu si gaafatu kan yoo ati rakkatti rakkoo si baasu kan yoo ati gammachuu kan keetii fi gadda kan keetillee si cinaa dhaabatu akkasumas kan yoo ati bira jiraattee fi bira jiraachuu baattees jaalala siif qabu hin irraanfannee jechuudha. Kana malees hiriyaan kan yoo ati duute araarama siif gaafatu meeqa keenyatu as keessa jirra sirritti ufaa ilaallu jechuudha. Kanaaf hiriyaa gaarii qabaachuun islaamummaa keessatti bakka guddaa qabdi jechuudha. Sagantaan guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhe asuma irratti goolaba. Sagantaa keenya wajjin kan isin faana ture ana Sundusaa Yuunusii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kebor Multimedia Production.